dhugaa fokkisee bifaan bareede. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa kan nama barsiisu kan nama bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa sabskraayib gochuun maatii keenya ta'aa kanan isiniin jedhu ani gammachiista shoomeeti kallachumaan gara seenaa addunyaa Nyalesa kanatti. Mucayyoo bareedduu barnootaan sadarkaa lammaffaa barattu tokkotu ture. Baay'ee bareedduu namas haalaan kan hawwattu waan taateef dargaggoonni hedduun jaalalaaf baay'ee isa barbaadu. Maarreegaa dubartiif dargaggoonni hedduun jaalalaaf barbaadanis kan isheef ta'u dhugaatti ishee jaallatu garuu hanga dhumaatti ishee hin dhiisu mitiire. Dargaggeessi tokko ijoollummaa isheetii kaasee haalaan baay'ee ishee jaallata. Haa ta'uutii garuu mucayyoon bareedduun kun gosa isheen jaalalaaf dargaggeessa filattu miti. Isheen gosa akkamii filatti yoonaan jettan dubartoonni tokko yookiin nama dheeraa yookiin gabaabaa yookiin gurraacha yookiin adii yookiin qal'aa yookaan furdaa filatu mitiire. Isheen illee akkanuma kanneen keessaa gosa qabdi. Dargaggoon kun garuu baay'ee waan ishee jaallateef wanta godhu dhabee yeroo dheeraadhaaf ishee kadhatullee gonkumaa tole jechuuf hin dandeenye. Haala kanaan utoo jiranii barnoota isaanii sadarkaa lammaffaa xumuranii gara qophaa'inaatti darbanii yuunivarsiitii seenanii eebbifamaniillee yeroo kadhatu homaa deebii biraa argachuu hin dandeenye. Haa ta'uutii garuu kanas ta'e sana guyyaa tokkosiitiin kan koo haadha manaa koo si godheen si hammadheen ciisuun kiyya kan hin oolledha jedhee keessa isaatti yaada. Mucayyoo kanattillee itti hima. Karaa gaarii ta'e fedhiidhaan kadhatee kadhachiifatee erga dadhabee booda mucayyoon kun na diddeetti jedhee akka dhiira kaanii dubartii gara biraa barbaachuu jaallachuuf carraa keessa isaaf ofiif hin kennine. Jireenya isaa waggaa lamaa keessatti tooftaa tokko uumee jiraachuu jalqabee erga mirkaneeffatee booda qabeenya qabuun konkolaataa bareedaa bitee uffata baay'ee irraa miidhagu ambaasaaddara isa fakkeessu godhachuun hoteela tokkotti mucayyoo kana waliin wal arganii. Mucayyoo bareedduun kun namni kun kan dura akkana kan bareedu yoo uffate kan itti tolu ija namoota hedduu keessa seenuu kan danda'u ta'ee itti hin mul'atu ture. Haa ta'uutii garuu har'a nama addaa bifa addaan waan dhufeef dhuguma situ akkana bareede mooyii jettee isa gaafatti. Yeroo kana innis eeyyeen amantes amanuu baattes namni har'a fuuldura kee dhaabbatu kan si jaallatudha jedhee deebiseefi jaalalli isaa kuni kan turedha. Har'allee inuma na jaallataa akka duraatti jettee yeroo gaafattu eeyyeen har'allee siif jedhee kan hin taane hin qabu. Bareedee kan fuuldura kee dhaabbate bakka ati jirtu kan dhufes suma barbaacha siif jedheetii jedhee deebiseefi yeroo kanatti isheenis baay'ee ajaa'ibsiifamtee kana durallee haala kee ilaaleen badaa kana ija koo keessa seentee hin beektu. Har'a garuu miidhaginni kee kun baay'ee na boojji'eeraa waliin otoo nyaannee dhugnee baay'ee natti tolaa jettee ni deebisteefi maarreegaa dargaggoon kun haala kamiin iyyuu guyyaa tokko harka koo keessa akkan si galfadhu sitti meen ture ni dagattee jedhee gaafataanii. Yeroo kanatti isheen dhuguma ati dhiira sabboonaadhaa wanta keessi kee jaallateef hanga lubbuun kee darbuutti iyyuu wareega kanfaluu kan dandeessudha jettee dinqisiifatte. Erga kanaa inni jaalala isaa milkeeffatee isheen illee yeroo garaatti bakka inni barbaadetti waliin argamu yeroo jaalalaa gaarii waliin dabarsuu eegalanii. Uffata isaa konkolaataa isaa mana inni keessa jiraattu argitee baay'ee dinqisiifatte. Hinumaa fedhii isheetiin yoom akka mana isaatti ishee fudhatee nyaata hojjettee fi waliin bulanii yeroo gaarii akka dabarsanii barbaaddi. Fedhii isheellee waan ta'eef yeroo dargaggeessa kana gaafattu mee turii haalonni mijeessu
tokko tokko waan jiraniif hanga sanaatti obsii jedheeti isheef deebisa ture. Ijji dubartoota muraasaa kan jiru maallaqa irra mitiire tarii argamnaan maallaqa maaltu jibbaa kannaan jedhus waan hin dhibneef bultii ijaarrachuuf garuu maallaqaan jaamuun jireenya ofii jalqabuma irratti harka ofiin akka dukkaneessu waan na ta'eefi mucayyoon kun namummaasaa eenyummaasaa otoo hin taane maallaqa qabeenya isaa harka jiruutiin ijji ishee jaami. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko maal dalagdee maal hojjettee yeroo gabaabaa keessatti hanga kanaa milkaa'uu dandeessee jetteellee gaafachuun ishee hin oolle. Yeroo kanatti inni halkaniif guyyaa walitti fufanii dadhabee otoo hin jedhiin yoo hojjetan maallaqni ni argamaa, bakka yaadan gahuu ni danda'amaa. Amma ani yeroo boqonnaa kiyyarran jiraa, bakka koo namoota hedduu qacarsiiseen dalagsiifachaan jiraa jedhee olof qabee mucayyoo kanatti dubbata. Ammas yeroo booddee ati kan na jaallattu sobdeeti moo mana kee maaliif nan bulchitu jettee yeroo gaafattuuni xiqqoo masheenaaf obsii manni kiyya bareeddoo akka keetiif keessummeessuuf amma gahaa miti, hangan sirreessee siif akka malutti hin qopheessutti na eegii jedhee deebisaafi. Yeroo kanatti isheen yeroo hundumaayyuu akkana naan jettaa, ani garuu mana ati keessa jiraattu maal isaa ta'u beekuu nan barbaadaa jettee deebistiifi. Yeroo kanatti inni ilaaluun kee dirqama yoo ta'e kabaja keef jedheen malee kan ani keessa jiraadhu sitti argisiisuun natti ulfaatee miti jedhee beellama qabee fi guyyaa biraa gara mana isaatti ishee fuudhee deeme. Yeroo kanatti isheenis kana dura mana isaa alaan qofa waan beektuuf keessa isaa ilaaltee maaloo manni kee baay'ee bareedaadha, kanaa ol akkam bareechuuf kabaja keef hin mijatu naan jettaa, anoo mana akkanaa miidhaguyyuu umrii koo keessatti argee hin beekuu jettee deebistiifi. Yeroo kanatti innis naaf jaallatteetta taanaan galatoomii, anoo si hin madaalu jedheen yeroo hamma kana ol si galchuu sodaachaan ture jedhee deebisaafi. Waliin haasa'anii nyaatanii dhuganii siree irratti illee yeroo muraasa erga taphatanii booda halkanoofnaan waliin ciisanii yeroonis deemee halkan qixxee ta'e. Jaalalli ishee kun dhugaatii humna isaatii ol waan na rafeef halkan ofii yaadatu. Maarreekaa yeroo kanatti mucayyoon kun of gattee rafaa waan hin turreef iyya mana sana keessatti irra deddeebiin ni dhageessi. Hattuutu mana sana keessa seenee meeshaa ta'een qabame moo jettee of shakkuu eegalte. Iyyi suni garuu yeroo itti fufu ciistee dhaggeeffachuun itti ulfaatee tiriika qabattee gara mana guddaa deemti. Ammallee iyyi suni hanguma isheen itti siqxe itti dabalaa dhufe. Ammallee otuma sodaattuu itti siqxe. Kutaa mana xiqqoo naannoo mana fincaanii jiru keessaa iyyi kuni dhagahama. Kutaa sana banuuf jettee sodaadhaan guutamte. Haa ta'uutii garuu sagalee dhiiraa maaloo na gargaaraa du'e ani jedhu dhaga'aa turte. Sagaleen kun baay'ee akka dadhabe waan beekteef qabduu rifeensa ishee ofirraa baasuun mana cufaa sana banuuf tuttuquu eegalte. Yaalii yeroo muraasaa booda milkaa'ee fi bantee yeroo ol seentu waan argite amanuu hin dandeenye. Nama guddaa umuriidhaan naannoo waggaa 50 keessa jirutu bakka dhukkubsatee ciisutti hidhamee ija isheetiin argiti. Maaloo na gargaarii ani mana kana keessatti du'ee jedhee yeroo gaafatuuni tole jettee hidhaasaa harkaa hiiktee maal taataniitii jettee yeroo gaafattu dargaggeessi mana kana keessa jiraatu anaan haala kanaan na reebee dhukkubsataa na godhee waggaa 2 guutuudhaaf mana kana natti cufee qabeenya koo haala barbaadeen akka barbaadetti itti fayyadamaa jira. Yeroo hundaa sin ajjeesa jedhee na doorsisaa. Haa ta'uutii garuu hanga har'aatti nan ajjeesnee maaloo mana kana keessaa akkam ba'uuf na gargaarii jedhee ishee gaafata. Haalli jaarsa kanaa dubartii kana waan gaddisiiseef battala akka dhufanitti gara poolisiitti bilbilte. Qabattee mana sana keessaa ba'uuf namni kun gariin qaama isaa dalagaarra waan hin jirreef baatamuu barbaada. Dargaggeessi kun illee natti dhufee anaan illee na hidhuu danda'a jettee sodaachaa dhiphachaa otoo jirtu akkuma sodaatte hirribaa ka'ee dhufe. Akkuma dhufeenis maaloo nama kana dhiisiitii gara siree keenyaatti haa deebinu, akka ati yeroo dheeraadhaaf mana kana hin dhufne kan hin barbaadu. Sagaleen nama kanaa iyyisaa si jeeqee halkan hirriba si dhorka jedheenii kottu yaa bareedduu koo gara siree keenyaatti jedheeni gaafata. Namni kun
eenyu jettee yeroo gaafattuuni haala kanaan reebanii daandii irratti gatanii jennaan anatu fidee mana koo keessatti wal aanaan jira akkuma abbaa koottiin isaan ilaalaa jedhee deebiseefi haa ta'uutii garuu jaarsi kun dhugaa akka hin taane yeroo sumatti mucayyoo dubaraa bareedduu kanaaf himanii lapheen dubartii akka dhiiraa garaa hin jabaatu mitiire tole yoos immoo abbaa kee yoo ta'e mana yaalaa geessinu ani otoon kana arguu ciisuu hin danda'u jettee deebistiifi yeroo kanatti inni dubartii jaallatu kanaan kabalee gadi dhiisiinii jedhee harka ishee qabuun gara bakka ciisicha isaa geessaa otoo jiruu qaamni dirmannaadhaaf waammatte poolisiin dafee qaqqabee fi jaarsa du'aaf jireenya gidduu jiru isheellee baraaree battaluma maatiin isaa dhagahanii ijoolleen isaallee abbaan keenya argame jedhanii waggaa 2 barbaadanii ijaan dhabanii kan ture argatanii mucayyoo kanattillee baay'ee gammadu sababa keetiin abbaa keenya arganne jedhaniini erga kana dargaggeessi kana hundumaa raawwate seerri qabatee yeroo deemuuni wantan si jaalladhuuf jaalala keef jedheen kana hundumaa raawwadhee ammas taanaan sin jaalladhaa jedhee itti dhaammatee ishee biraa deeme hangam dhiirri tokko dubartiin tokko dhiira jaallattus garuu daangaa ni qaba ishiin lakki yookiin immoo inni lakki ani si waliin ta'uu hin barbaadu yoo jedhe darbitee gara biraa kan ishee barbaadu kan isa barbaadu barbaaddachuutu jira malee dirqama nama kana kan koo godhachuun qaba jedhanii kan namummaa ofii bareechatanii injifachuu hin dandeenye maallaqaan of bareechanii yakka dalaganii kan ofii godhachuun dogongora guddaadha. Dubartiin kun jalqabumaa maallaqa isaatiin booji'amtee jireenya jaalalaa nama kanaa keessa seentee dura yeroo dheeraadhaaf sadidaa turte nama kana biratti kan argamte maallaqa isaa argiteeti. Lapheen keenyi kan jaallatus kan jibbus ni qaba. Akka uumama keenyaatti gosti nuti jaallannu garaagara ta'uu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu hedduun keenyi faayidaa darbuuf jennee nama lapheen keenyi itti gammaduu hin dandeenyeef aarsaa yeroo taanu ni jira. Kuni yeroo kamuu taanaan dogongora guddaadha. Yeroo booddee mucayyoon dubartiin kun jaalala gara biraa jalqabdee nama ofii jaallattuun nama ishee karaa sirrii jaallatuun kan duraarraa barnoota fudhattee jaalala ishee dhaabbattee ilmaan illee horattee dubartii kanaaf seenaan kuni darbeera irraa baratteetti. Nutis isa dhiiraarraas ishee dubartii kanarraas haa barannuun dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Hanga yoonaa yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee yoo isinitti tole akkana jajjabeessitan kabajaan isin gaafachaa seenaa gara biraadhaan hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.